kiyya kunoo argitanii akkuma isiniin jedhe waan dubbatan dhugoomsuun mirkaneessuun gaariidha. Kunoo bakka kana taa'ee juusii kiyya qabachaa jira jechuudha. Baay'ee mi'aa. Ashama harka fuunii hordoftoota keebii tuubii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan maraatti hunduma keessaniidhaaf haa ta'u jecha warri chaanaalii koo haaraa taatanii sabiskiraayib gochuuf miseensa chaanaalii kiyyaatti dabalamaa viidiyoo laayik sheer gochuuf yaada qabdan koomentii irratti barreeffachuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo irraa hojjechuudhaaf dhufee juusii jechuudha. Akkuma argaa jirtan kutaa kushiinaa keessatti ni argama. Juusii kana kan ajajatee yeroo baay'ee kan fayyadamtu madaamii kiyyadha. Ana bira amma sa'aatiin ganama keessaa sa'aatii 11 walakkaadha. Isheen immoo kan isheen kaatu sa'aatii 12 walakkaatidha. Kanaafuu juusii kana dursii sa'aatii tokko dursii hojjedhee firiijii keessa kaa'uun qaba. Yeroo sana qorree qorraa isaatii kan isheen fayyadamtu jechuudha. Juusiin kun maaliif fayyada kan jettan yoo ta'e borcii kan balleessu jechuudha. Borcii irratti baay'ee guutummaa guutuutti akka hojjetu aniyyuu irraa argeetiin jira. Isheen ganama akkuma kaateen sa'aatii ishee barbaachisetti ni kaati. Erga kaatee booda wanni tokkollee osoo hin nyaatiin juusii kana jechuudha kan isheen dhugdu. Juusii kana dhugdee booda qursii ishee barbaachise qursii nyaatti, isheen barbaachisne taanaan immoo misaa nyaatti jechuudha. Juusii kana hojjechuudhaaf waliin barbaachisan wantoota salphaa mana keenya keessatti argamanidha. Akkuma asirratti argaa jirtan ani waan qopheessee jiru kun loomii jechuudha. Loomii lamatu na barbaachisa. Kun immoo sinamoonii yookaan jirfaa isa jedhamu afaan arabiitiin jirfaa jedhan isaanii. Kun immoo nanaa jechuudha. Kana miicee qopheeffadheetiin jira. Jirfaa kana kan inni muka kanaa sirra kaa'ee fi isin akka hubattaniidhaaf malee muka kanaa miti jechuudha. Kan inni juusii kanatti dabalee hojjedhu kunoo isa kanadha. Kuni daakuu isaa jechuudha. Kan maashiniitiin daakame. Sinamoonni masa kana maashiniitiin hin daakee jechuudha. Daakuu isaati kan hin fayyadamu. Garuu viidiyoo irratti akka isiniif galuuf isa kana fidee asirra godhee jechuudha. Itti aansuun wanti barbaachisu akkuma isiniin jedhe salphaadha. Mana keessatti kan inni argamu. Biyya keenya keessallee ni jira. Keessattuu inni kun jechuudha. Nanaan kun bakka hundaatti kan inni biqilu. Inni jiraataa jechuudha. Loomiin illee ni jira. Akkasuma loomiin xiqqishoo yookiin inni giriinii sun isallee fayyadamuu ni dandeessu. Garuu anamma isa kana jechuudha kan fayyadamuu barbaadu. Loomii kana lamaanidha. Itti aansuun kun bileenderiidha yookaan maashinii kana ittiin daakuu. Inni biraanii kunoo damma jechuudha. Inni kun dammadha. Dammas nan fayyadama. Kun immoo bishaan qulqulluu firiijii keessaa bishaan qorraatee jechuudha. Inni biroonii kunoo sukkaara kun immoo sukkaaradha. Hagam akka fayyadamu kan argitan ta'a. Isinis immoo baay'inaan hojjechuu yoo ta'e baay'istanii fayyadamuu dandeessu. Xiqqoo hojjechuu yoo ta'e immoo sana isintu tilmaamaa jechuudha. Tilmaamaa isin ga'u isintu beeka. Amma wanna barbaachisu qofa isinitti himudha jechuudha. Borcii balleessuudhaaf ispoortii hojjetanillee ispoortiin borcii ni balleessaa. Akkasuma wanna tokko tokko nama sirreessa. Garuu ispoortii hojjechuudhaaf keessattuu ijoolleen biyya ormaa keessa jirru ispoortii hojjechuudhaaf nyaata madaalamaa yookiin immoo warra ispoortii hojjechuudhaaf barbaachisanii wanni tokko tokkotu jira waan ta'eedha. Sana immoo guutummaa guutuutti hin argamu. Garuu wanni akka kanaafaa yoo fayyadamtan warri borcii qabdan aga tokko isiniif gaariidha jedheeti yaada. Garuu borcii ni balleessa yeroo hundumaa ganama akkuma kaatanii qursii osoo hin jedhin bishaan illee osoo hin dhugin kana kan fayyadamtanidha yoo ta'e borciin ni bada jechuudha. Juusiin baay'ee midhaa'u wanna alkoolii qabullee miti, keemikaala garaagaraa qabullee miti. Wanni keemikaala qaban gama tokkoon nama fayyadu, gama tokkoon immoo nama miidhu jechuudha. Kuni garuu mana keessatti waan hojjennuuf harka keenyaan wanni barbaachisan illee ofii waan hojjenneedhaaf waan inni miidhaa namarraan gahu hin jiru jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee nyaata illee ta'u, dhugaatii illee alkoolii garaagaraa illee ta'u wanni akka isa mana keessatti hojjetanii harka ofiidhaan hojjetanii gahu hin jiru jechuudha. Kanaafuu mana keessatti illee hojjetanii itti fayyadamuu dandeessu.
Egaa daawwattoota kiyyaa utumaan isiniin haasa'u hojii eegaleen jira. Juusicha hojjechuudhaaf utumaan isa faana oduu lama godhu immoo madaamiin taatee juusiin kiyyaa irra maaliif hin qorrinii yoonaan jettee mushkilaadha isinii galee. Kanaafuu dudubbachaatuma haa hojjedhu isiniin jedha. Kun amma kana loomii kana qola isaarraa kaasaa jira jechuudha. Qola isaarraa kaasee kun akkanuma kana godhee as keessa naquudha. Baay'ee salphaadha. Keessattuu shamarran keenya ruuziin baay'ee sana nyaatanii miti, xiqquma yoo nyaatan baay'ee nama faffaa. Waa hedduu balleessa jechuudha ruuzii walumaa galatti. Ruuziin nyaatina jechuun miti. Akkuma jiraatantu jireenya bakkuma jiraatantu jirudha waan ta'eef. Sana osoo nyaatiin dursammoo ganama jechuudha. Akka irra bakkeessan irraa kaatanii juusii kana burcuqqoo tokko yookaan fayyadamtan ta'e kun akka 7-Up'ttis kan nama gargaaru. 7-Up ni beektan jechuudha. Akka 7-Up'ttis nama gargaaru yeroo hundumaa ganama yeroo kamiyyuu ganamas ta'uu baate yeroo kamiyyuu kun baala naanna'aa kana jechuudha miicanii shaayii keessa buustanii yoo dhugdan akka 7-Up'tti jechuudha kan nama gargaaru. Juusii isaa yoo hojjettan immoo loomiidhaan akkuma nama isin jedhe kana damma yoo hojjettan baay'ee filatamaadha. Kunoo akkuma isiniin jedhe kunoo isa kana sinamoonii fi jirfa. Ani beeku biyya keenyatti maal akka jedhamu kuni quruffuu hin beekani warra beektan maqaa isaa barreessaa. Ani sinamoonii yookiin immoo jirfaatti hin beeka. Jirfaan arabiffadha, sinamooniin ingiliffaa. Oromiffaadha waan jedhamu beeku kuni jechuudha. Akkuma isiniin jedhe akkasiin hubattaniidhaaf kan muka fide. Garuu an kunoo daakee qopheeffadhee jira jechuudha. Kunoo akkuma xiqqishuu kana tokko kan fayyadamu. Diyaan sun damma fayyadama. Damma tilmaamaan jechuudha. Isin maanka 2-3 fayyadamtan dammi yoo baay'atee rakkoo hin qabu. Garuu dammi biyya kanaa qulqullina hin qabu. Qulqullina hin qabu yeroo isiniin jedhu sukkaaraan kan makame jechuudha. Sukkaara sitti baay'ata. Kanaaf xiqqeessamanii fayyadama. Wanni sukkaara qabu immoo gaarii waan hin taaneef kunuunsa bishaan kiyya. Isa booddee kanaan itti naqa jechuudha. Miicee qopheessiitiin jira. Sukkaara otoo dhiiftanis hin dandeessu garuu ani akka gootti sukkaara otoo hafeen jedha. Isheen garuu sukkaara xiqqoo waan barbaadduuf sukkaara kana xiqqishuu kun akkanuma fayyadamaa jechuudha. Siinii walakkaa siiniidha kan fayyadamu. Kun dhumureetiin jira. Kanarra gaheera sabooddee nan daakaa jechuudha. Sabooddee nan daaka jechuudha. Kun amma kun haala kanaan asirra kaa'eera. Kun amma daakii xumureetiin jira jechuudha. Kanaafuu isteeppiin itti aanu waliin kan ilaallu ta'a. Samboodii isteeppiin itti aanu erga daakamee xumuramee booda kun bakka kanatti keessaan xalayaa jechuudha. Maalitti loomiin illee keessatti isaa qoqqoo wayii waan qabuudhaaf suni keessaa qulqulluu ta'ee akka bahuu fi kunoo akka kanatti keessaan xalayaa jechuudha. Argitanii kana jechuudha. Wanni keessaa hoo waan irraati miti.
ta'ee akka bahuudhaaf yeroo dugdanillee isinitti tola jechuudha. Akka bishaanitti illee jarjaraan dhuguu ni danda'ama. Waan kana yoo of keessaa qabaate garuu bara yeroo dhugan namatti hin tolu jechuudha. Bakki juusii kana yeroo nyaata nyaatanii kaatanillee sinamoonii fi damma osoo ittiin dabaliin loomii sukkaara xiqqoodhaa fi nanaa kana hojjettanii yoo dhugdan erga nyaata nyaatanii booda yeroo bakamillee jechuudha. Misaallee haa ta'u gargara dhiyaatillee haa ta'u akka sibiraatti jechuudha kan nama fayyadu. Keessattuu warri dhiirotaa sinamoonii osoo ittiin dabaleen osoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Borqiin dubara qofa miti yeroo illee qabu jechuudha. Borqii akka malee babbada. Borqiin illee tokko dhiirarraa wayya garuu yoo baay'ate immoo rakkisaadha. Surreellee akkatti uffatan wallaalchise jechuudha. Keenya qaamashee dhaqee waan ta'eef akkumattuu irra gadi buusanii deemu yoo borqiin baay'ate illee. Warra dhiiraa kana garuu surree waan uffatanidha. Rakkisaadha borqiin baay'atte jechuudha. Warri dhiirotaallee borqii dubara qofaatu qaba isiniin jedhe isinillee ni qabdanii. Warri haadha manaa qabdan haati manaa keessanii juusii tokko tokko isiniif hojjette isiniif gaariidha. Warri hin qabne immoo kuni waan salphaadha. Bukeessi hojii hin qabu waan salphaatti hojjetachuu dandeessu waan ta'eef isinillee fayyadamaa isiniin jedha. Egaa juusiin kiyya har'aa kana fakkaata. Kan immoo dhugee isinitti agarsiisuufi jechuudha. Garuu otoo xiqqoo firiijii keessa taa'ee bareeda ture. Ani immoo waan qorra baay'inaan firiijii keessa ture dhuguu waan natti hin tolleef isinumaaf mirkaneessuufanii. Egaa daawwattoota kiyyaa kun akka kanaatti qopheessitiin jira. Madaamii yeroo kaate juusii kana burcuqqoo tokko culluqqi gootee borcii dhabbas gochuutti jirti jechuudha. Dura borcii balleessuutti jirti. Madaan wanni baay'inaan borcii balleessuudhaaf baay'ee tattaaffii godhu garuu nyaata isaan nyaatan borcii akka baasaniidhaaf kan isaan saaxilu. Sukkaara baay'isuu alaabaa waan tokko illee nyaachuu kana baay'isu jechuudha. Kun immoo borcii akka tamacha'u akka itti tolu gochuudha. Maalumaafuu isaan gargaaru. Juusiin kun kana fakkaata. Amma kan madaamii loonsaa firiijii keessa galanii jechuudha. Kan loofii dhuguuf qopheesse immoo kan ilaaltanii. Hordoftoota kiyya kun argitanii akkuma isiniin jedhe waan dubbatan dhugoomsuun mirkaneessuun gaariidha. Kun bakka kana taa'ee juusii xiqqaa dhaabachaa jira jechuudha. Baay'ee mi'aa. Garuu xiqqoo loomiin itti baay'ateera. Loomii isheetu jaallata. Anillee loomii baay'inaan hin jaalladhu garuu loomii isheetu jaallata. Loomii itti baay'isee. Kanaaf egaa viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hojjedhaa itti fayyadama. Viidiyoo jalqabaa haga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Kaatee otoo nasii isin faana odeessuu kaatee juusiin otoo hin qorre yoo dhufte immoo sukkaara irra bahee ammas waan biraa keessatti kan galchini. Kana isiniin jedhaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Viidiyoo kiyya daawwadhaa. Like